Ayyee guys, paartii lammaffaa har'a isinii gadhiisee jira. Innis alaatti footoo galchitanii, edit gootanii ittiin poosterii, giraafiksii adda addaa fi loogoo adda addaa ittiin hojjetanidha. Paartii lammaffaan kun immoo more professional sin godha yookaan more pixel laabii akkasiin baay'ee hubattan isinii godha. Kanaafuu amma dhumaatti ilaalaa. Notifiikeeshinii subscribe gochuudhaan notifiikeeshinii batanii isheetti bu'uudhaanii paartii sadaffaa gaafa gadhiifamus akka isinii galu godha. Warri faamilii keenya hin taane warri taatan immoo thank you jechaa koomentii irratti gaaffii keenya nu barreessaa. Laayik gochuudhaanii viidiyoo kana jalqabaa gara viidiyootti. Har'a paartii lammaffaa pixel laabii isiniif dhufeera. Sadarbee waa'ee teekstii ture kan naasaa ture. Waa'ee teekstii kan naasaa ture. Akkaataa editii ta'uu maal akka ta'u maal naasaa turre. Har'a immoo waan biraa haasofna. Kiyyaa keenya fakkeenya fudhannee naasaa turre. Har'a immoo waan biraadha. Inni darbe waa'ee qubee waa'ee ispeelingii yoo ta'e keessa galtu jedheen ture. Amma immoo peentaagoonii hegzaagoonii kana keessa galtu. Hegzaagoonii kana keessa galtanii istiikara ishee dhibbu kanatti gaafa butanii istiikara adda addaa jira. Baaskeetbooliin jira. Waan akka zuumiin uumame wayii jira. Kan koomentii yaada wayii naamni jira. Keekiin jira. Ibsaan jira. Ababaan jira. Manansarii, koofiyyaa bakka qoba naamni gitaarri jira. Siimiin jira. Kan adii kaman isin godhu itti agarsiisuudhaaf jechuun bakka waan barbaadde baaskeetboolii kana caalaa baay'ee bareedu kan itti raawwachuu dandeessu gatteefi. Inni lammaffaa immoo impoort jedhu kana impoortii jechuun piikcharii kanan barbaade fakkeenyaaf piikcharii kiyyaa guluu kanan barbaade raayitiin jedha isan gashadha. Fayyadamuudha jechuudha. Akkaataa itti impoortii godhanna. Impoortii immoo karaa biraanis jira. Isinitti agarsiisa. Karaa baay'ee filatamaan jira. Inni biraa immoo diroon kun waa ta'e barreessuuf fakkeenyaaf saayiziin isaa 10 irra jira. Kun kalariidha. Saayiziin isaa 10 irra jira. Smoothiness isaa 24. Raadiyensi isaa 5. Fakkeenya ilaala. Gurraachaan kiyyaa haguugan hin barreesse. Utamman peenii saayizii isaa dabalee jechuudha. Kiyyaa akkanitti waan barreesse eeggatanii smoothiness isaa dabalee immoo ilaala. Smoozii ta'edha. Utama immoo raadiyensi isaa dabalee immoo inni immoo jijjiirama addaadha jechuudha. Eeggatanii yoo akka bilardii ta'uu barbaade fakkeenyaaf kalarrii isaa jijjiirra. Giriinii goone akka bilardii qarra isaa akka jarii wayii ta'e. Kuni biroo gochuuf itti jechuudha. Harkaan ittiin biroo gochuufdha. Inni fayyadu. Inni itti aanu immoo sheeppiin kun baay'ee fayyada. Sheeppii kana keessa gaafa iddoo fuulduraa isaa kanatti bu'u qirci adda addaa jira. Sheeppii adda addaa jira. Hexaagoniin jira. Tiraayingilii daayimandiin jira. Baay'ee hartiin jira. Kookkabiin jira. Fakkeenyaaf hartii itti tuubuun hirkanii hartiin dhufte. Hartii oppaasitiin isaa mamaa ta'u oppaasitii jechuun mamaa argamuu haadhiisuu isa jedhu oppaasitii jechuudha. Oppaasitii qannastaniinaan argamuun isaa qannasaa deema. Dabaltaniinaan dabalaa deema jechuudha. Kalarii isaa immoo kalarii isa barbaadde giriidiyentii isa barbaadan giriidiyentii akka sattumtaan hin galee sanitti argisiisa. Kanatti butanii giriinii goota jechuudha. Isa bukkee kanatti butanii immoo kanatti gootu jechuudha. Waan numu kanadha jechuudha. Kun giriidiyentii lama. Inni lammaffaa immoo inni sattaan yeroo immoo waan biraa waan isinitti argisiisu oppaasitii isinitti agarsiisa kanadha. Kalarii immoo gaafa intinaa filattanii kana sheeppii gaafa filattanii keessaa 4tu jira. Shamarraa itti godhee 2 ta'a argitanii 1 2 asii fi asiin hin jiru. Maaf dhabeettu? Fakkeenyaaf fakkeenya isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf xiyyee tokko filanna. Xiyyee kana tun filadhee karaa meeqa jira? Karaa 2. Argitanii 1 2. Asirratti akka fakkeenyaaf gaafa xiyyee isaa akkas guddisu kunis wajjin guddata. Argitanii yeroo tammoo xiyyee isaa qallisee wanti kunis xiyyi ishee xinnaachaa deemte argitanii. Raayit jedhee garuu tammoo xinnee isaa akkas godhee wajjin qallachaa deema malee yookaan wajjin furdachaa wajjin battataa deema malee waan tokko jijjiirama qaba. Fakkeenya biraan isinitti agarsiisuu sheeppiin kun jira. Xinnoo raadiyeesii isaan qannasa.
Raadiyeesii isaa gaafa qannasu ilaalaa geengotaa deemti. Akkasumas yoo naani oovaalii barbaade fakkeenyaaf oovaalii uumuu fi akkasuma godha. Oovaalii naa uume ilaaltanii oovaalii naa uume raayisee eembee. Oovaalii kun xinnoo itti dabaluu hin barbaade gaafa akkas godhu oovaalii irraa gara qaraatti wayii deema argitanii kan itti deemu. Kan itti jibbisiisu eelisiitti wayii godhu oovaalii masaatu akkasitti bukkee isaa kanaaf qixxaatu qaran ta'inii jedheentuun raayitii godhee argitanii jijjiiramummaa isaa. Silaa iddoon kuni qara wayii ta'e amma garuu golbate. Amma fakkeenyaaf kan irratti itti dabalete argitanii kan inni qarataa deemu. Kan akkas godhe immoo kan inni dabbaru ilaala battataa deemu. Kanaafuu dirqamni isaa kuni barbaachisaa jechuudha. Isheen kuni as keessatti sirreeffattoon waan barbaaddan. Siinii galeera deemaa yaada gaaffii qabate. Kun immoo istirookii jechuun bakka bukkeen isaa maal kalarii qabaatu seedudha. Istirookiin immoo opaasitii isaadha. Opaasitii isinitti meera kalarii akka filatti sirriitti isinitti agarsiisa. Raadiyeesii isaa akkam xinnoo bilardii haa ta'u moo nama seedudha. Kun kana fakkaata. Fakkeenyaaf kanuma irratti maraa ni baatu jechuudha. Ishee kana gaafa akkas gootan si jalaa qara ta'e. Akkamtu duubatti deebinee sirreessuu hin danda'anaa waan biraa sheeppii fi lama maal seeruutu hin ta'in kiliik gootu. Waan kamiyyuu waan asirratti hojjettanii hojjechuu barbaaddan waan asirratti hojjechuu barbaaddan isatti bu'uun dirqamadha. Kiliik gootanii bukkee ishee edit kan jettu nufti. Editiitti gaafa gootanii iddootti isinii deebisaa jechuudha argitanii. Kanaadha. Inni sattaaniiru immoo Bizaayer kan jedhu kun immoo maal fayyada beektu fakkeenyaaf asitti gaafa bu'u hin dabale asitti gaafa bu'u hin dabale asitti gaafa bu'u hin dabale. Maal beektu iddoo kana pilaasii irra gaafa kanatti immoo wanti kun qarxii kan roga akkamii qabaatu seeruu naaf filata. Argitanii roga akkamii qabaatu. Isa qubee irratti isinitti agarsiisa. Argitanii akka inni itti dhufaaru kanadha. Inni bukkee isaa kun immoo as socho'uu seerudha. Inni biraa immoo inni jalqaba warra irraa isinitti agarsiisa. Pilaasiin wayii jirti. Pilaasiin kuni sararichaa dabaluu isaa fakkeenyaaf pilaasichatti gaafa bu'u sarara tokko dabale argitanii. Lama gaafa godhu sarara san lamaffaa dabale qobaatti. Ta'us maayinasiitti bu'e hin qannasa maayinasiitti bu'e hin qannasa argitanii. Inni kun immoo kun tokko immoo kooppii inni jedhudha. Kooppiidha. Kooppichi kama ta'udha. Isa kamitti. Inni bukkee xiyye immoo isa kamitti isa tokkoffaatti haa ta'u immoo isa lammaffaatti kiliikaa ta'uu isa jedhudha. Akkasitti qannasuu hin danda'ama jechuudha. Akshinii jalatti immoo maal argina? Tuqaan jijjiirtii fi tuqaan isheen kun isheenii amma meeqa jira? 1 2 3 4 5 tuqaa 5tu jira. 4 galu yoo jedhe eegsatti gaafa bu'u 4 gala. Gaafa ammastu 4 gala 3 gala 2 gala argitanii. Inni jalaa kun immoo inni sattaanee jiru immoo liinkii dibachuu isatti liinkii godhan argitanii gaafa itti butanii eessayyoo ta'u barbaadee ta'e liinkii godha adda baasa. Asirratti loogoo liinkii ta'eeraa fi liinkii hin taane liinkii godhee jiraam. Ammoo liinkii gochuu adda baasuu dandeessa siin jedha. Asitti jijjiira argitanii. Kun immoo liinkii kun immoo sochoosuufdha antanaasa guddisuufdha saayizii isaa ittiin guddisuufdha. Inni kun immoo rooteetiidha. Rooteeticha naannoo jechuudha. Kanadha. Inni jalaa immoo istirookiidha. Istirookiin isaa akka ammamaa ta'uu seedudha. Furdatu dabaluu maal seedudha. Opaasitii isaadha. Fakkeenyaaf kalarii isaadha kun immoo kalarii immoo beektu. Waan akkasii hojiidhaan isinii gala. Irra caalaa isa namni isinii ibsu caalaa hojiidhaan isinii gala. Inni ittaan immoo aaroowedha. Inni aaroo kun maal beektu xiyya barbaaddan hojjetu. Xiyyicha xiyya gidduun isaa geengonaaf haa ta'u, gidduun isaa roogarfeenaaf haa ta'u, gidduun isaa daayimandii, gidduun isaa qarnaaf haa ta'u, gidduun isaa kan akkasii haa ta'u. Roga barbaaddanii hojjettanii akkas gaafa ta'e mirgisanii xiyya isinii hojjete jechuudha. Aaroodha kuni. Aaroo barbaaddantu jira asirra. Saayizii barbaaddanii keessan kalaquu dandeessu. Fuuldura isaa akkas jijjiiramtu. Indaaroo saayizii fi biigan aaroo saayizii. Kun biiganii isaadha. Biiginii isaa argitanii. Kun immoo indii isaadha. Indii isaa akkasatti jijjiiramu. Opaasitii mamaa argamu. Mamaa dhiisuu seedudha. Wanta akkasii gaafa hojjechaa deemtan isinii gala eegaadha. Inni ittaan immoo waan akka leerii yookaan waraqata warree darbameeru kanadha ittiin taagonsettaani. Kalarii baakgiraawundii fakkeenyaaf kuni. Iddoon isaan akka addaachuu qarqara isaan akka magariisa gurraacha wayiidha.
giriidiyentii wayiidha. Diimaa qulqullaafate hin jedhee as keessa galee diimaatti buteeni jalqaba ishee geengoo kana keessaa ishee gaafa sochoosu jechuudha. Kalarii inni jalaan socho'aa arganii warri sadan suni sosocho'u. Argitanii warri kun sosocho'u. Isaan filadha jalqaba giriinii isa filadhaa. Giriinii irraa immoo giriinii akkamii? Giriinii akkasii waan akkasii moo waan akkasii? Isa addaatu immoo maal ishee filannaa jechuudha jalqaba. Jechuudha giriinii filadhee booddee okeetuun jedhee amma baagaawanii kun giriinii ta'a jechuudha. Giriidiyentii keessa galees giriidiyentii koo filadha. Jalqaba kana miti okee kana ture giriinii yaadattee ta'e giriidiyentii isa kana socho'aa kana jechuudha. Sarara socho'aa sachirra isa boggu illee sarara socho'aa kun sattiin bu'aa kalariin filadha gaama. Isa diimaan barbaade diimaatti godha. Okee hin jedha. Kun diimaa ta'eera argitanii qarqara isaa diimaa ta'eera. Ammoo keelloo immoo barbaada kan ta'e ishee lammaffaatti bu'ee keelloon deema gamma. Keelloo okee. Argitanii waan naamu. Achii muftii kuni as naafa dhufuu kun immoo as naafa dhufuu hin jedhee akkas taa'umaa jechuudha. Lakki anoo kan akkasiin barbaadaa kun immoo jala naafa dhufee immoo akkas fakkiin mana sanatti agarsiisa. Kun akkas namti gaafan kanatti bu'u argitanii irra diimaa jalli keelloo yoo barbaade immoo gidduu diimaa godhee qarqararra keelloo argitanii yoo barbaade immoo gidduu akkas godhee gidduu isaa keelloos gochuu hin danda'a. Gidduu isaa keelloo argitanii aduu fakkaatti iyyuutii kun bareeddi iyyuutii. Akka barbaade immoo irraa buutu warra arfanii warra jahan kana gaafa qabatanii poozishiniidha isaan argitanii poozishiniidha wanti jijjiirratti raawwatamudha. Kun immoo naafa dabalamudha. Pilaasichi immoo nama dhabeettu naafa dabalamuuf keenyaafi kuni akkasidhamti kuni akkasidha. Jalli diimaa irri keelloo namti gaa'e irri keelloodha jalli immoo diimaadha. Gidduu irratti cuquliisaan barbaada fakkeenyaaf. Duukaallee hin deemu garuu cuquliisaan barbaada. Pilaasii isheettuu kanatti immoo ijoollee gidduuwwan akka kalarii wal fakkaataa wayii isaan gidduu jiru uumamu. Kalarii isa gidduu isaaniitti oreenjiin uumame miti sana uume ana immoo isheetti bu'eeni cuquliisaan filadha gas cuquliisa okee hin arga. Argitanii gidduu isaanii cuquliisa naa uume. Keelloo cuquliisa diimaa. Utuu nama fakkeenyaaf isa diimaan naafa irratti yoo hin jedhamu isa diimaatti bu'a. Gaafa inni diimaatti bu'amu maal ta'a beektu? Akka isinitti butan kan ibsu maal beektu? Fakkeenyaaf ishee keelloo ilaala. Jalli ishee sarara gurraacha hin qabdu xiyyee. Gaafa isheetti immoo diimaa sin dabalatti. Inni cuquliisa ilaala. Gaafa itti bu'u diimaa dabalata. Inni diimaatti bu'u gaafa diimaa dabalata. Akka inni kiliik ta'e agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf diimaan naaf adii yoo hin jedhe diimaatti gaafa hin bu'u diimaattis ta'a jechuudha. Gaafa itti maayinasiitti bu'u hin bada jechuudha. Amma qarqara isaa diimaa cuquliisaa fi keelloo ta'e gaafa nokee godhu cuquliisaa fi keelloo. Akkasitti hojjechuu danda'a jechuudha. Warri kun immoo kalarii filattannaa irra deebitanii hojjechuu barbaadan kalarii isinii kaa'aa ta'uu kalarii isin amma fayyadamtanii dabartanii akka booddee uumuu akka isinitti hin cimneef feesbuukii isinii kaa'aa iddootti deebitu jechuudha. Kun akkas dhagaa inni tokko. Inni nama tiraansipaarentii inni jiru kun immoo maal beektu waan duwwaa godha. Maal beektaa fakkeenyaaf silaa booksii kana fakkeenyaaf yookaan immoo kana barbaadeera. Kana diimaa sana hin barbaade fakkeenyaaf akkas oriinjii isaa godhee kan diimaa isaa akkas godhee diimaa isaan barbaade kana. Achi ekspoorti gaafa hin godhu jechuudha. Fakkeenyaaf kana ekspoortiin godha. Ekspoortii isheetu booddee ekspoortii akkasatti godhamu isinitti agarsiisa garuu ekspoortiin godhe. Ekspoortiin godhe. Jechuudha ekspoortiin haa ta'e seevdii imeejinaan jedhee seevdinaan jedheef. Achi amma immoo tiraanspaarensii kana immoo dhaamsee sin ta'a. Kalardiidhaan. Akkasin godha. Kanas ekspoortiin godha. Kunis seevdii imeejinaan jedheera. Amma gaanii ilaalaa gaama. Wanti kun booksichas balleessin ilaalla. Faayidaa tiraansipaarentii isheettu kana sanitti agarsiisudha. Fakkeenyaaf booksiin kun booksii irratti waa hojjedhudha gaa. Waa irratti hojjedhudha kuni pilaasii kanatti bu'ee gaalarii keessaan baafadha gaa. Warra silaa dhagaa tokko diimaa magariisaan isatti hin bu'a. Okee hin jedha.
argitanii waan naa dhufe kana naa dhufe maal background isa wajjin naa dhufe kun inni kun immoo gaafa diimaa godhu okkeedhu diimaa duwwaan naa dhufe argitanii kalariin biraa waan tokko duukaan jiru maaf beektu jalqaba jala isaa tiraanispaarenti godheera argitanii shuuf sila akkas godheera jechuudha faayidaan isaa kanadha waa ta'e jalli background isa duwwaa ta'e piroodaaktii duwwaa wanta duwwaa barbaaddu ta'e kanadha jechuudha akka faayidaan isaa inni galee waa kun baay'ee na fayyada takka viidiyoo editii godhatu ta'e kanaan fayyadamaa editii gochuu dandeessu akkasitti fayyadamaa kun itti aanumoo image sizeedha image sizee mas bukkee akkatti galtanii viidiyoo jalqabaa isinitti agarsiisa as bukkee galtanii waan barbaadan guutu kan immoo sizee isaa beektuu ta'e heetii isaa fi hojii isaas guutu kunis kanumadha bakka baanarii okee ijoollee akkas ta'a kun kanumadha waan biraan qabu tan immoo imeejiin kun immoo waan beektu sirrii imeejiin tokko jiru fakkeenyaaf waraqatee barbaadde waraqannee jira barreeffama keessan asirratti guutuu fakkeenyaaf barreeffama teekstinii akkas goonaa chiudii teekstii akkasatti barreeffama keessa galleerrannaa kalariin isaa teekstii achi gurraachi goonaa chiudiin barreeffama qaba teekstii kiyaakee YouTube channel subscribe godha jadi barreessa dhiga achi kamtu naa ta'e waraqata irratti barreeffameera gaafa isheen kiyaakee YouTube channel subscribe godhaa seedhu jechuudha kun akkasiin fayyaduu danda'a kun jechuun waan qajeelti editii backgroundii barbaadan jechuudha hanga eegalee kan isin godhu isinitti agarsiisuudha kun immoo teekstii kunis luukiidha kunis teekstariidha teekstii kunis waan adda addaa jijjiiru isin fayyaduu danda'a dabbaruu miti fakkeenyaaf kun baay'ee bareeda fakkeenyaaf iddoo kanatti xiqsii matsaa guddisii yookaan baayibilii wayii asirratti barreessine akkanitti bareedu yaada kifaatti innaa abbaan tokko dhafa inni barreessine kan bareeda kan adda addaa jira waan baay'ee xaamu kan jira kan love is blind to inni iddoo kanatti hamu waaw jedhamu gachiin fayyas akkasii kun paatanii waan adda addaa jira maqaan babbareedu baay'ee jiru fokkisanii kan hasis jiru barbaadan asirraa ammatee jira yoo hojii keessaniif hin taate fayyadamaa hin ta'a yoo ta'e jechuudha hin ta'u garuu fayyadamaa kan isin godhu tubuufattan wayyaa kanarra imeejiin ittu foom gaalariidha kun foom gaalarii gaafa godhu ittiin bu'aa fakkeenyaaf kii agluu kanatti bu'aa kii agluutti gaafa bu'ee as buqqachuu waan hamma akka piikcharii weegeshtanii iddoo kanatti saayizii isiniif filachiisa amma kuni saayizii tokko naaf ta'u tun kamatti bu'e ishee kan duwwaa gala argitan ishee booksii kana keessa jirtu ishee duwwaa gala 16 tun jedhe immoo kana gala 4 tun jedhe immoo kana gala 2 immoo kana gala 9 immoo kana gala kan tiktookii jechuudha 4 immoo kana gala argitan akkasitti filachuu danda'a kun immoo rooteetii akkas naafa naanna'uu maal isheen fayyaduu jechuudha Tagisa kun immoo kiingoo naafa ta'uu ishee ibsa. Qoffii kana bananneetu akkas guddisnaa akkas bukkeetti guddisnaa akkas gochuu dandeenya kiingoo uumuu fi akkasidha. Ijoollee irraa itti gaafa inni ishee gala. Argitan tegalti. From gallery'n kun gaarii amma fakkeenyaaf fakkeenyaaf wanta kanatti tun bu'ee dheeraadha gaa. Okkee tun jedhee dheeraa ganaa ta'e. Amma inni piikcharichi guddatutti of gasha malee akka barbaadan xiqqeessuu guddisuu barbaadan miti. Baakgiraawundii magashaa jechuudha. Fuul kaameraan immoo kaameraan bana. Daarektii kaameraa bana xinnoo halkanii gatiitii fi targamuu danda'a. Xinnoo kabariin kos intanaa godheera silkii koo targamuu danda'a. Doonii keessa jira. Akkasidha akkasittidha wantichi kan hojjetu jechuudha. Inni lammaffaa immoo bukkeetii waan akka
iskiriiptoo fakkaatu jira. Isheetti gaafa bu'u maaltu jira? Rooteet giriideent maaltu jira? Rooteetee bitanii akka inni ishee gaggargashaaf. Kun immoo gaafa inni balbootan footoo gaddaa fa'aa waan akka bitanii jettanii kanaaf footoo makoo bisheessan fayyadamudha. Kanaaf kana goonani. Footoo namicha kanaa gochuu baannee akkasumas interpreneer namichi kun nama cimaadha, nama qalliinsadha. Kanatti gaafa bunu footoo gaddaa waliin fakkaatu. Footoo gaddaa kana diimaas gurraachas gochuu dandeenya. Garuu gaafa gurraachota footoo gaddaa fakkaata. Kun hin bareeda. Nettu kun immoo gaafa akkas goonu dudduubni isaa baagiraawundii isaa jechuudha. Fakkeenyaaf footoo kan dudduubee isinitti agarsiisa. Baagiraawundii isaa ilaala. Noisii gaafa goonu argitanii yoon akka dimzizzee wayii ta'e ilaaltanii isinitti argamu biyyoo waan jedhamu fakkaatu akkasidha jechuudha. Noisiin kun noisii kana balleessina. Kun immoo akkas dabalee argitanii akka baadaan guddii balleessu. Iddoo ta'etti sun fayyada malee badaas faayidaan isaa natti argamu. Kun biraayitnesidha. Biraayitnesii piikcharii tokkotti dabaluu biraayitnesii immoo beektu waan kontiraastii kun immoo kaayii waan biraa godhu kontiraastii. Kanas beektu yaada footoo warri amma ta'e kun immoo hiyyuusaadha. Hiyyuutti jiruuf mala. Saatureeshiniidha. Waan ta'eef ediitiitiin gochuuf kada jiruuf maal sun fayyada jechuudha. Kanadha. Inni biraa immoo gara gubbaa deemna ga'a. Inni iddoo kanatti tuqaa sadii maal dhabeettu kan jiru. Tuqaan sadichi use image from gallery jedhu kuni akka silaadha. Footoo magashtanii guutummaan guutuu isinii gashu. Fakkeenyaaf kan itti bu'ee kan godhu argitanii guutummaan guutuutti fuudhee gashi. Qarshii masaadhaan. Kun baagiraawundii fayyadu malee faayidaan qabu. Fuul iskiriinii kun immoo fuul iskiriinii isaa ilaaluu barbaadda jechuun waan tokko malee yoo ta'e akkasitti isinii ka'a. Ijoollee isa gubbaa waan akka xiyyi walitti gaggalagalee yoo isheetti kaawwatu iddootti nu deebisa. Impoortiidha. Waa'ee impoortii immoo akkana beektu gaafa faayila buustanii PNG irra keessaniitu altiraarra keessu ga'a. Default jedhu kanatti butanii altiraarra geessu. Altira jechuun baay'ee xiraatii qaba. Seeftuu gaalari jechuudha. Baay'ee kwaalitii guddaadhaan buusa. Kun jechuudha. Seefii xinnooleen turaadha seefii gochuuf. Kun seefii kanatti godhamudha. Inni jedhamu image size jechuun isinitti argisiiseera bakka. Size mufkinya waan barbaadan gootanii lakkoofsa xaaftanii mufkii afaanisti YouTube taameeliin barbaadu ta'e 16 heerisa immoo 9 godhe okeetuun godhe YouTube taameeliif naa dhufe. Lakkii TikTok taameeliifdha yoo ta'e immoo 9 16. Okee gaafa godhe TikTok taameelii naa dhufe. Kun saayizii TikTokidha laawwan jechuudha. Saayiziin akkasitti jirama. Inni taan immoo tiitoriyaalsiidha. Tiitoriyaalsiin kun gara YouTube'itti fangasha. Tiitoriyaalii ilaalaa isiniin jedha. Tiitoriyaalii kun alatti dabalata barbaadu taanaan akkas gochuu dandeessu. Bakka inni jalaa kun kaan ofumaadha. Aadis riikavariidha. Aadis jechuun maastaawoqiyaa isa dhufu dhumaafidha. Jechuun maastaawoqiyaa isa isinitti dhufu appilikeeshinii irratti darbudha. Kun Pixel laabii keessaa baay'isiin jechaadha. Gaafa itti okee na baasa. Barsiisaa kan ta'e. Inni biraa immoo inni bukkee isaa jiru immoo akka booksii ciccitaa kun immoo maal beektu giriidii jedhama. Giriidiin kan inni fayyadu. Giriidii koo fakkeenyaaf akkas dhagaa. Maal beektu wanti kun kan inni fayyadu. Fakkeenyaaf footoo lama gashaa. Tokko kanuma gashaa ammas ishee kana asitti bu'een koppiin godhee
lama gashadha. Waa'ee isa koppii ganaa isinitti agarsiisa. Akkatti footoon koppii godhamu ganaa isinitti agarsiisa. Waan guddaan irraan badhee darbee natti fakkaate. Waan isin barsiisan natti fakkaate. Upgreediin kun hin jiru. Sarara wal bukkeen kaa'uu barbaade egaa. Of wal bukkee kaa'uu fedhee jallisaa qixxee akka inni taa'e naa galuuddi. Giriidii koo ifadheeni qixxeen akka ta'e waan godheetta sarara kanarraan ka'a. Kanas sarara kanarraan ka'a. Giriidicha balleessee argite sarara wal qixxaataa argata jechuudha. Kun jechuudha. Giriidiin immoo iddoo barbaaddan kaa'uu dandeessu. Of keessatti isin iddoo kanarra kaa'uu barbaadde iddoo kana iddoo isin kaa'uu barbaadde sararichi garuu gajjallaa yeroo ta'e maal gootu beektaa? Giriidii seetingii kan jettu jirti isheetti buutu. Gaafa itti buutan diimaan taa'an jiru diimaa ishee taa'attu olitti hin buuta. Tuutee isin kaa'adhaa. Seetingicha ergiin balleessee booddee ishee kana sirreeffadhaa. Akkasitti kaa'attu kun immoo itti dabaluuf dhaabbiin 3 duwwaa jiramti. Gaafa ta'u 4 ta'e argitanii 4 ta'e 5 6 dhaabbii dalgee immoo akkasitti dalgee dabalaa argitanii dalgee dabalaa. Inni kun immoo dhaabbii hir'isa. Kunimmoo ammaarra warraa fagaatu maayisuu ibsa. Kuni kanarraa ammaa fagaatu seedhu akkasitti asii qo'atte akkasitti si qabkee darbaa jechuudha. Sirriidha kuni akkasidha jechuudha faayidaan isaa giriidiin kanadha. Inni giriidii itti aanu yeroo immoo waan akka kilaasii wayii isinitti argame waan akka handa maayikirooskooppii fakkaattu isheetti gahaan bu'u parsantii 100 garmalee itti siquun barbaade akka sooftuun buta. Itti butee piiksaricha. Akkas godhee 500 gaafa itti bu'u akkasitti dhaabbataa jechuudha. Socho'u amma kun socho'u ga'a. Piikcharii koo gatteefidha malee socho'u. Gara xinneessuun barbaade immoo akkasiin xiqqeeffadhaa gara 100tti hin geeffadha. Inni jalaa kun immoo handoo fuundoo jedhama. Fakkeenyaaf kun iddoo kana jira. Kan ammaa isin kaa'ee deebisee immoo kana isin kaa'ee deebisee immoo kana isin kaa'ee. Iddoo durraa isaatti yoo deebisuu barbaade handoo kanatti gaafamtu iddoo isaatti deebi'e argitanii. Handoo fuundoo barattanii tolee yaada ICT irratti kanadha handoo fuundoon. Inni biraa immoo inni xiyyeessa tuqaa 3 bukeeruu waan akka qoodduu wayii fakkaattu kun immoo qoodduu 2 bukeeftu kun immoo gaafa itti jechoota motiveeshiniidha kun as keessa hin gala. Success, friendship, happiness, inspiration, positively naam seedha. Gaafa successitti immoo jechoota successii ta'anii barreeffama adda addaa jiru. Kana jechoota akka xiqsii wayiitti fayyadamuu dandeessu. Motiveeshinaalii barbaada motiveet kan nama godhanna kuni kan nama onnachiisanidha. Waan akkasiidha. Positively kun immoo jechoota pozitiivii ta'anna. Friendship ጓደኛው ጓደኝummaa waan jedhudha kun fayyada. Inni kun immoo seeftuu gaarii madasiidha isinitti agarsiisa. Kun immoo seeftuu piroojeektii seerudha. Fakkeenyaaf piroojeektii kana barbaadeera. Kana hojjedheera gaa. Booddee editii gochuu danda'a gaa. Fakkeenyaaf kana namicha tokkoo fi kana diimaadhaan hojjedheef footoma kana jechuudha. Footoo kan diimaadhaan hojjedheef. Namicha tokkoof immoo booddee maaliin hojjedhaaf adii godheen hojjedhaaf yoo ta'e maaliin godha beektu as bukkeetti bu'iini ishee kana ishee waan akka miimool fakkaatu kanatti bu'e save as project jettutti bu'a maqaan laadhaaf egaa fakkeenyaaf hoteelli namicha tokkoof nu hojjedhe hoteela wayiif hoteela jedheen sarchi godhaa ijoollee hoteelii jedheen sarchi godha akkas godhaa ookee isheetti bu'a seevinaateera kun seevinaateera. Fakkeenyaaf kana balleessee iyyuu dudduubatti hin deebi'a jechuudha. Kun keessaa afaa beerii santii jalaa afaa balleessee sila seevi godhee argatee piiksilaabiitti hin deebi'a. Piiksilaabiin gaarummaa sana bakka keessaa beeru kana booddee dudduubatti deebi'uun soba dhabeettume. Kana booddee dudduubatti deebi'uun soba dhabeeru seeviin gootan ta'e. Maay piroojeektii kan jirti jeeri gajjallaa kanarra. Ishee maay piroojeektii sitti gaafa bu'u naa kaaga. Argitanii hoteela dheeraa kaa'eera argitanii gubbaarra. Warri kun warraan hojjedheedha. Piikcharii hojjedheedha. Fakkeenyaaf kun isin daawwachuu hin danda'a. Hoteela tokkoof hojjedheera magaalaa keenya keessatti. Matatti hojjedheeraa dheeraa fi
wajjin hojjenna bichaa poosterii. Hotel isheettu kanatti gaafa bu'u iddoo isaatti na deebisee argina. Iddoo kana karaariin jijjiiraaf ga'a. Karaariin jijjiiraaf adiidhaan namti gaanii adii isa kanas adiin godha ga'a. Adiin godha. Achi namicha kanaaf ekspoort godhee akkaataa isinitti agarsiisutti namicha kanaaf nan laadhaa jechuudha. Seeviin kanatti sanaan sin fayyada. Seeviin piroojeektiin kun kanaaf sin fayyada. Innis iddoo kana jiru immoo pilaasii isheen jirtu immoo teekstiidha. Teekstiidha isinitti agarsiisa. Teekstii akkasitti jedhamudha. Kun immoo kaantirii deetii kun immoo guyyaa har'a maalirra jira seeru guyyicha sinii ka'a har'a. Fakkeenyaaf waa barreessanii guyyaa har'aan beektame ta'e isinitti hubbatanii guyyicha sinii ka'a. Stiikarsiin immoo sila isinitti agarsiisa. Baaskeetboolii maal jedhee kun immoo googiliirraa intarneetii adda addaa baachuu dandeessu. Sheeppiidha kun immoo sheeppisiidha. Sheeppiin fakkeenyaaf kanatti sheeppisa silaa fogarfee maal dabalateedha. Kun immoo firoom gaalarii. Firoom gaalarii kun baay'ee fayyada. Footoo gaafa irratti dabalachuu barbaadnu fakkeenyaaf footoo silkii kana irratti dabalachuu barbaade yoo ta'e silkii kana irratti dabaladhe jechuudha. Firoom gaalariidha kun. Footoo dabaluuf firoom gaalarii fayyadamtu bakka gaafa hojjennu sinii gala. Dhugaatti illee kana caalaa gaafa hojjennu sirriitti sinii gala. Akkasitidha. Inni biraa immoo kana paartii lamaan fixuu qabna yaadeetanii kan dafee hojjechaa jiru. Fakkeenyaaf bakka sheeppii kana filannee okeeyneerra. Sheeppii kana dileet gochuuf kan ittiin godhaa handootiin deeffadha. Dileet gochuun kanadha. Kiroop gochuuf immoo dhiphisuuf immoo fakkeenyaaf dhiphisuuf akkas godhee dhiphisuun barbaade akkas godhee kirooppii kanatti bu'ee dhiphifadha jechuudha. Malee dhiphisuus nan danda'a. Waan godhe iddoo isaatti deebisuu nan danda'a. As fakkeenyaaf sila isinitti agarsiisa. 116 43 232 916 34 baay'ee jira. Geengoo fa'aadhaan baay'ee jira. Kun barbaadanii godhachuu dandeessu. Itti fayyadamuu dandeessu akkasitti. Inni kun immoo kooppiidha. Koppii jechuun bakka walirra kaa'uuf maal jechuuf isuma dabalachuu barbaadanii koppii aangootu barreeffamatti isinii ta'e. Kun immoo foonti baakiin kun immoo bakka fi kana koppii godhee karaariin isaa kunii diimaa ta'u. Diimaa dhagaa. Diimaan kun firoontii adii qabdi fuuldura adii jira. Baakii isaa gochuuf baakiin godhaa. Firoontiin godhaa baak barreeffama irratti isinitti agarsiisa. Baak firoontii akkasitti gurguramu jechuudha. Kanadha kun akkasuma diimaa kanatti poozishinii immoo isinitti agarsiisa masalaadha. Poozishinii akka siquu akkasii gadamma siquu pikseliidhaan. Riyaatii poozishinii immoo gidduu isaa akkas bukkee maal seerudha. Qalaadha. Kun immoo riyaatii poozishinii kun maal parsantii 44 guddinni isaa 25 immoo heetiin isaadha. Wiidinsa kana 100 godha. Kana immoo gaafa godhu argitanii guute kana. Argitanii kana guute. Kan kana qannasee gadi qannasa. Argitanii kun immoo ittiin dabaluufdha jechuudha. Immoo barbaada ittiin dabaluufdha. Fakkeenyaaf booksiin kun 16 dhagaa. Saayiziin baagiraawundii koo 9 guddifadhee akkas godhee ishee kana akkas gochaa rakkachuu koorra maalin godhaa ishee maxxanuu jirtu kana maalin godha beektu bukkee galee poozishinii ishee akkasuma guddisaa ishee saabbu godhee ittiin gasha akka argitanii waan salphaa kan kanaaf fayyada jechuudha. Kanaaf fayyada. Inni kun immoo kalariidha. Kalarii jechuun kan barbaadan itti filatannaa. Giriidiyeenti maal giriidiyeenti akkasitti filatamu allama isinitti agarsiisa. Teekstariin kun maal dhabeettu faayidaan isaa? Footoo itti gashachuuf qubee irratti akkaataa itti gashatan isinitti agarsiisa. Asirratti garuu isinitti agarsiisna fakkeenyaaf akkamitti gashattu beektu booksiin kun jira. Booksii kana
boksii haaraa uummanna boksiin kun kalarii gatii dhaaba deeruu fi boksii haaraa as bukkeetti dhufne saayizii akkas godhanna. Kana irratti footoo gochuun barbaada fakkeenyaaf teekstii isheetti gashi ta'u. Piikcharii kanatti bu'ee hidda diimaa kana gashachuu barbaade keessi isaadhaan. Argitanii itti gale. Piikcharichatti itti galee jechuudha. Isinii galee wanta kana fakkeenyaa akkasuma piikchariin kun jira. Footoo barbaade itti gashuun barbaade waan ta'eef teekstarii ittiin bu'aa jechuudha. Teekstarii keessa dhufee mana filadha gachi daawunloodisiisee keessan galaa. Ofii gootiin kaawwadheef dhagaa. Bargariin kun akka itti naa galuun barbaade fakkeenyaaf argitanii bargariin kun irratti naa gale. Wanticha kana irratti jechuudha. Teekstariin kanaaf fayyada waan ta'e irratti itti gashuu barbaadanii jechuudha. Teekstariin faayidaan isaa kanadha. Opaasitiin immoo isin ibseera. Amma maa argamu abaduu waanuma fayyadudha. Kalar filtariin kun immoo kalarii isaa filtari gootu. Qodaa wayii yoo ta'e fakkeenyaaf footoo fiddama fi kunillee booksii filannee fakkeenyaaf saba'ee hidda diimaa kana filadhaa. Raayit. Kana dhagaa. Kalarii filtarsii kanatti bu'ee argitanii kan jijjiiru argitanii brightness ifasaa contrast argitanii bifa gaafattee magariisa ta'e jira. Argitanii kuni piikcharii irratti hojjetan booksicha irratti adii gattee fi hojjechiisuu danda'a jechuudha. Achi kalar istirookii bukkeen piikcharii isaa maal ta'uu isaa jedhudha. Kana gaafa godhamu fakkeenyaaf bukkeen footochaa adiidha argitanii. Maali istirookiin mas dasni ibseera. Raayizar kun balleessuudha. Asii kana guddifattuu saayizii ishee kana qabannoo ishee guddifattuu iddoo itti kilik gootanii argitanii balleessi. Raayit hedheetuun bahee badeera argitanii. Argitanii badeera. Jallisaa badeera. Istirookii gati qabuufdha malee badeera argitanii. Dudduuba argaa jirtanii dudduuba isinitti agarsiisaa jira. Istirookii gati qabuuf sila addaati. Istirookichi jalatti hintinaa jiru. Akkas gootanii deeffachuu gochuu dandeessu. Kun immoo bilardii haa ta'u jettan immoo kan akkas bilardii gootu qabannaas akkas gootanii gaafa akkas gootanii. Inni sun akkatti badeef inni kun smuuziidha argitanii. Smuuz inni kun immoo akka bilardii wayii ta'eera. Kanadha faayidaan isaa. Isheen kun immoo sheeppiidha fakkeenyaaf. Fayyaa dhagaa sheeppii ishee kana filadhee as tokko as lama sadii afurii kanan filadha. Raayit gaafa jiru argitanii iddoo itti bubbee naa uumee ofiisaa balleessee jechuudha. Iddoo godhe iddoo kanatti deebisa. Kun immoo rogarfeedha. Rogarfee iddoon filadhu kana naa balleessaa jechuudha. Keessa isaa bakkee isaa argitanii akkas ta'uu gochuu ni danda'a jechuudha. Wantichi baay'ee salphaadha. Gasteraa kan faayidaan isaa kun maaskiin kun immoo abaduudha. Fakkeenyaaf golba gochuu ni danda'a. Argitanii ilaalaa kan iddoo kanan godhaa iddoo kanan godhaa. Ishee kana gadi harkisaa. Ishee kana qirxii golboo hin finne kanaaf fayyadina maaskii wantoota adda addaatti hojjetu hojiidhaan isinitti agarsiisa. Kun immoo kalar kalarii kun maal wayittu raayit godhee sila kalarii wayii filannee turre. Kalarii filannee gaafa itti buutanii kalarii sana barreeffamaa irratti kalaricha. Ishee kanatti buuneetu kalarii filanna gaafa diimaa jedhamti raayitii goona. Toleraansii isaa gaafa sii daballu diimaa warra ta'an balleessaa badee mariitanii warra diimaan balleessa. Taaf keenyaaf toleraansii isaa immoo giriinii goone giriinii barbaanna gaha. Kookiinyaan giriinitti ga'een akkas ta'a. Raayit goone eegdanii giriiniin badaa dhufe. Giriiniin dura badaa achi warra kaanis hin badu. Booksii isinitti agarsiisuu ni danda'a. Kana balleessee booksii tokkoon filadhee adiidha. Kilik godhee
kunimmoo gurraachadha. Gurraacha goonaa gamammoo kana. Right. Iddoo leerii kana dhufneetu itti bu'uun iddoo kanarratti kiliik. Iddoo akkasii egaa wal qabsiisnee egaa akkataatti wal qabsiisnu isinitti agarsiisa. Iddoo kiliik gooneetu pentaagoonii kana gallee egzaagoonii kalarii kana keessa galee adii filateera gurraacha filannee raayitti goone gurraachittiin balleesse cinuma ishee balleesse akka hin jirreetti godhe. Immoo bakka gurraacha immoo adii filanne immoo raayit adii akka hin jirre godhe jechuudha. Lammaffaas pilaas goonee daballee kanatti goone raayitti goone amma ishee balleesse jechuudha. Gurraachi adii akkanatti balleesse kanadha jechuudha faayidaan isaa. Immoo rooteetiidha. Akkanaaf naannoo isaadha. Immoo 3Dha. 3D qofaa irratti isinitti agarsiisa. Kun immoo 3D sheeppii of keessatti kan iddoo isinitti agarsiisa. 3D sheeppiin 3D itti hojjetama of keessatti. Amma kunoo hanga gara 3D rooteetii himnu ilaala 3D rooteetu godha. Fakkeenyaaf rooteetiin kun isinitti agarsiisa. Aangilii naanneessa argitanii orruma naanneessuudha. Fakkeenyaaf isin dudduuba isaa arguu barbaaddu dudduuba karaa kana jechuudha. Karaa fuuldura isaa argaa jirtu adii dudduubni isaa maal fakkaataa isa jedhu isinitti agarsiisa. 3D rooteetiin immoo 3D rooteetii keessa gaafa gallu kan eegsii ilaala. Argitanii dudduubni isaas adiidha argitanii galagashi. Argitanii roga isaa hundi galagashi. Waa'ee immoo ilaalaa egaa. Fakkeenyaaf kana 0 irra kaa'ee waa'een immoo akkasidha argitanii bukkee sana argitanii isinitti agarsiisa argitanii qarqasa. Kuni 3D rooteetedha mala. Kun kanadha faayidaan isaa. Inni kun immoo 3D sheeppii inni jedhu kun immoo maal beektu? 3D fuudhee sheeppiitti dabala. Fakkeenyaaf dudduubni isaa sun haphiidhamti. Inni kun immoo furdisa barbaanne. Fakkeenyaaf diibsisaa kanadha. Akkas goonee fakkeenyaaf tamma dudduuba isaa argitanii furdaa wayii hin taane maaf furdate beektu? Dalagaa diibsisaa. Argitanii amma inni furdisuu dandeenya. Argitanii amma inni furdate saanduqa wayii hin taane saanduqa wayii ta'e jechuudha. 3D sheeppiin kun sheeppiitti dabala jechuudha karaa 3D isaa. Sila kana duwwaa ture. Amma garuu fuudhee kanatti dabalee jooddeessuma kana daarkii haa ta'u moo akkamaa ta'u ishee ilaalaa. Fakkeenyaaf kana fuunee 3D rooteetii keessa galleetu karaa kana gurraacha namti karaa kana maal argitanii adiidha. Maaf beektu? Kana seeru kana qannasneerra. Tammatti dabalee gurraacha ta'a. Tamma 0 goon immoo adiimaa ta'a. Argitanii? Kanaafuu akka gaawwatii ta'eefidha. Daarkii goonii gurraacha ta'a. Kun maal isaadha? 3D rooteetii irra gallee ilaalaa. Argitanii? Bukkee isaa jechuudha. Bukkee isaa ilaalaa. Adii gurraacha namti lamman isaa. Inni adii haa ta'u inni gurraacha haa ta'u yoo jenne immoo inni kun 0 irra goona. Inni gurraacha inni adiidha jechuudha. Argitanii? Saanduqa uume. Wanta kana kanaan dura akka PC fa'aa fiilmii fa'aa irratti beektuuni asirratti hojjechuun ni danda'ama. Kanadha jechuudha. Gara 3D sheeppii keenyaatti galla. Kun immoo gara achitti guddisa. Z-axis jechuudha. Z-axis isinitti argisiisa kun immoo. Bukkee miti immoo dalga uume. Akkasumas qaba Z-axis jedhamu ittiin maatii. Kana maatii irratti shaaduu isaatti dabaluudha kuni. Baay'ee isaa isinitti argisiisa garuu isa kana keessa galee. Amma fakkeenyaaf 3D rooteetii keessa galleetu. Kuni gurraacha namti bokkiin isaas inni itti uumame. Isa kalarii jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf isa diimaa gochuu dandeenya. Argitanii? Diimaa ta'e. Wanti jechuudha. Daarkaan isaa 0 irra keenyatu. Daarkaan isaa 0 irra keenya kalarii jijjiira. Keelloo goona. Waayit. Argitanii? Giriinii fa'aa gochuu dandeenya.
Kun x aksisiidha. X naannessaa. Kun immoo y aksisiidha. Eegdanii yoo animeeshinii hin fakkaatu. Kun immoo z isaa isinitti argisiisa. Kanadha. Kun tensiitii isaadha. Innis inni garmalee intinaa ta'ee hin turre sarara wayii uumee hin turre argitanii hin bade. Wanti ta'e irratti fayyadu. Kun immoo shaadoodha. Shaadoon kun hin gurraachessa. Kalarii filattaanaan itti fayyadamtan ta'e ariifidha. Kanadha egaa 3D rooteetiin gaaffii qabdu ta'e asirratti dhiifama. Giriidentii qaba. Kun awutoodha. Kalarii sun filati. Kalarii filattanii immoo awutoo jechuun gurraachumadha bakka. Gurraacha hin jiru. Giriidentii filachuu dandeessu. Argitanii? Bakka akkasumatti gaanii giriidentii isaa miirree yoo jettanii fi garagalchee isinitti argisiisa. Argitanii? Asiin keelloo, asiin magariisa, cuquliisa. Giriidentii isaa kanadha. Y-axis argitanii? Iddoo kanaan immoo sirriitti ibsee jiraayyuuti. Giriidentii uumee jechuudha. Giriidentii maal akka ta'e isinitti agarsiisa. Argitanii ilaa 3D'n kanatti dabalee jechuudha. Haphii ture akkas ture. Kana irratti dabalee jechuudha. Amma iddoo keenyatti deebisuuf 3D rooteetii keessa gallee 0 degree 0 degree gosa silaa keenyadha jechuudha. Shaadoon jedhamu kun immoo shaadootti dabaluudha. Gaaddidduu jechuudha. Gaaddidduu duuba isaatti gaaddidduutti dabala. Argitanii? Fakkeenyaaf qodaa wayii jira akka fakkaatu gochuu barbaanne ittiin goona amma fakkeenyaaf kana dalannee footoo wayii gashina fakkeenyaaf. Footoo wayii gashina. Fakkeenyaaf caammaa kana gashinee dhagaa. Caammaan kun lafarra akka hir'isuuf barbaanne shaadootti uumna. Shaadoo. Akkas gooneetu. Jala isaatti gaaddidduu itti uume. Gaaddidduu itti uume. Kanadha. Hangaruu kana hin fayyadamu. Hojii isaa kanadha jechuun isinitti agarsiisuuf malee kun perfeektii naan ta'u. Kan fayyadamu diroo keessa itti bu'eeramti. Kanatti keessaa gaafa bu'u yookaan immoo kanumatti bu'eeyyuu diroo kan jedhu iddoo kana jirti. Jala diroo isheetti itti bu'eetani. Maal godhaa? Peenii ishee 100% godhaa. 80 godhaa. Smoothness ishee 100 godhaa. Raadiyeesii ishee tingadhumaatti hin ka'a. Jechuudha tokkuma tuqa. Argitanii tuqaa guddaa bilardii ta'e naa uume. Isa fuudhee nan haphisa. Nan guddisa. Nan guddisaa akka isaaniitti akkasuma godhaa. Akkas godhee jara godheen kan akkas godhee akkasuma godhe. Kana jechuuf as keessaan qollafa. Baay'ee isa kan leerii sirriitti isin ibsuun qabu natti fakkaata. Xiqqoo waan hanqate natti fakkaata. Kun waan akka samiirra jiru hin fakkaatu. Samiirra waan jiru hin fakkaatu. Caammichi gidduu isaa jala wayii fakkaata. Gaafa booddee sirriitti hojjennu isinitti argisiisa waan akkasii hojiin keenya nu dhugatteefi. Kanaafuu kanadha gara duubaatti deebinee gara booksii keenyaatti deebina. Kanadha. Kanaafuu kun gaaddidduutti uumuufdha. Takka takka isin fayyada. Bichaa isin fayyada. Kanadha kalarii filachuu dandeessu. Raadiyeesii, X aksisii, Y aksisii. Asii bal'aasii jedhee argisiisa. Miinariin kun immoo keessa isaattidha. Keessa isaatti qubee irratti isinitti argisiisa yaadatti yoo ta'e.
qubee keessatti argitanii keessatti gaaddiduu uumuu jechuudha. YX immoo argitanii gurraacha gattee uumuu hojjetama fakkeenyaaf diimaa godhee uumuu argitanii kan itti uumu gidduutti YX gidduuttidha keessatti uumuu barbaaddan. Bilardii haa ta'u immoo shaallaquu argitanii ismuuzii baay'ee bilardiis ta'e kanadha inariin. Kun immoo yoona maal isiniin jedhu bukkee isaa yoona akka bilardii godhee naddeessa la. Ilaalaa argitanii. Yoona badaa itti fayyadamne dhibaataa ta'uu dhiirota badaan fayyadamne gara waan akka intaamin godhee fireemii godhee badaa ittiin fayyadamne kana jechuun waan hunda isaa maanuwaaliin hojjedhan. Qodaadhaan gargaaramuu mannaa digriidha kun digriitti filattanii karaa kam haa ta'u karaa kana immoo karaa kanaaf addaatu jedhu maanuwaaliin fayyadama. Kanadha. Waan biraa waan isin ibsuu barbaadu tokko ifti waa'ee warra kanaa isin ibsuu laata. Kana akka haaraatti gaafa galtanii kan saniif da'eenti. Kunis jira, kun jira, kun jira. 3D rootittiin fakkeenyaaf bakka kanadha qubeetu geessite siidhibaa kun jira. Bakka kuni poosteroota jijjiiranna poosterii itti fayyadamuu barbaadanna akkasidha. I think waa'ee seevii isinitti agarsiisa yaada. Waan isinitti agarsiisne kan itti fakkaate yaadaan ture. Leerii keessa immoo kamitti fayyadamna seedhamu jechuudha. Leerii fakkeenyaaf booksii tokko qabna. Booksii kanaaf fakkeenyaaf footoo tokko immoo qabna jechuudha. Piikcharii tokko qabna. Fakkeenyaaf piikcharii ki'aagluu kana qabna. Ki'aagluu kana qabna. Kanaafi kun qoba qoba socho'u. Wal duukaa qabsiisuu barbaadna. Fakkeenyaaf ki'aagluun kun akkas akka ta'u barbaade editii waan biraa immoo gashaa araga. Fakkeenyaaf kana gashaa araa jenna. Kana wal qabsiisuun barbaade waa ta'e irratti. Maalum godha beektu leerii ishee waraqata ishee kanatti bu'eetani jalaa raayitii fi eksii wal duukaa jirti iddoo kana gajjallaarra isheettiin bu'a. Achi marjii kan fakkaatu xiyyiirama walitti galagalteetti isheetti kan bu'u kilikii akkana akkas naa godha. Isan barbaaduun filadha gaa. Ki'aagluu fi booksittiin filadheemti jalaa dhufee marjiitti ittiin bu'a. Are you sure you want to merge selected objects in jetti chooddee okay gaafattu merge sii gooti. Sila qoba qobaa sosochoomti amma wal duukaa sosocho'u jechuudha. Kun baay'ee isin fayyada. Kana keessatti waan biraa waan isin ittiin agarsiisne hin jiru deeman yaada. Akkasatti seeviin kun immoo as keessa galtanii piroojeektii filattanii wanta kana seeviin gochuu barbaadu ta'e isinitti agarsiisa jalqaba. Gara deebiin barbaachisu waan isin ittiin agarsiisne itti fakkaatedha. Gabaabamaan Pixel Laabiin kanadha. Gaaffii qabdu ta'e kun hin galle waan jettan komantii irratti naa ka'a. Akkaataatti piikcharii footoo hojjetamu immoo isinitti agarsiisa amma kana irratti jechuudha. Hayyee guys, paartiin lammaffaan kun baay'ee akka Pixel Laabii hubattan isin godheera. Sababiin isaa afaan Oromoodhaan hojjetame. Afaan Oromoodhaan yeroo jalqabaaf akka argattiin hin dhabee yeroo jalqabaaf hojjetame. Kanaafuu baay'ee jaallattanii ta'ee abdii qaba. Kanaaf paartii sadaffaan immoo na wajjin hojjettu Pixel Laabii irratti na wajjin hojjettu viidiyocha irra deebi'aa ilaalaa waan isin galee komantii irratti naa ka'a. Sabskiraayib gochuun faamilii keenya ta'a.